Moota du'a abbaasaa keessatti illee shoora qabanii fi dhiifama faa godheera jedhanii namoonni yeroo hedduu si ajaa'ibsiifatan. Garaa dhiifama hamma naga'u kana eessaa argachuu dandeesse? Egaa namoota sanaaf egaa akkuma nama siin jedhe wanti wal ajjeesuun kuni sarkiliidha jedhee hubadha. Amma ani yoo maatii kee keessaa nama tokko ajjeese ati immoo deebitee maatii koo keessaa nama tokko ajjeestaa haaloo ba'aatu deemtu. Siyaasa biyya kanaa keessa immoo kan guute kanuma mitiire dhufaa darbaasaa waan waggaa 150 ture mataasaa inni kaan isa irra deebi'uuf inni kaan isa ijaa ba'uu fi dhimma haaloo ba'uu kanatu baay'ata. Ani immoo akkuma nama dhuunfaa tokkotti sarkiliin sun waan irratti dhaabbatee deema yaadeen namoota sanaa fi amma abbaa koo deebisuu hin danda'u. Qabeenya barbadaa'e sanallee deebisuu dandeenyeerra. Uummatni Oromoo bal'aan baay'ee nu bira dhaabbate yeroo sana. Garuu lubbuu abbaa kootii deebisuu hin danda'u. Garuu ofuma badii biraa keessa deemnee lixuurra miira keenyaan kakaanee namoota sanaaf